Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FNN oduu guyyaa irraa isin ageessisaa oduu waliin an gamteessaa sabaati. Odeessa gama tarkaanfitiin yoo jalqabnu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Konyaa Gujii Bahaa Cibraa Odaa Adoolaa tarkaanfii lukeelee diinaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuun dhaga'ame. Haaluma kanaan Cibraan Odaa Adoolaa waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Goorodoolaa ganda daraaraa bakka addaa Haragalmaa jedhamutti lola jabaa gaggeesseen loltoonni PP 12 ajjeefamanii 8 ammoo madaanii jiru. Akkasumas Cibraa Odaa Adoolaa aanaa Waandaraa magaalaa Waadaraatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo halkaniin seenee haleellaa jabaa gaggeessuun loltoota faashistii Abii 6 yeroo ajjeesuun 4 ammoo madoo taasisuun bakkatti galcheera. Ammasii guyyuma kana Cibraa Odaa Adoolaa aanaa Adoolaa Reeddee ganda Abbulloo bakka addaa Sangootaa jedhamutti haleellaa gaggeesseen loltoota sirna PP 8 ajjeesuun 7 ammoo madeessee 1 ammoo harkatti qabachuun dhaga'ameera. Haaluma wal fakkaatuun waxabajjii gaafa 6 lolli itti fufuun Cibraan Soddombooroo godina Gujii Bahaa aanaa Gumeel Delloo ganda Malkaa Gubaa bakka addaa Garbaa Dhakaa Gurraachaa jedhamutti humna weerartuu sakatta'iinsaa bobbaate irratti tarkaanfii fudhatee jira. Lolli sun ganama keessaa sa'aat 3 hanga sa'aa 5tti kan gaggeeffame yoo ta'u diinarraa loltuu hedduun yogguu ajjeefamu madoon waraana PP hospitaala Yaabellootti akka geeffames maddeen keenya ibsaniiru. Humni waraana faashistii Abiyyi akka haaraatti wal qindeessite waxabajjii 7 bara 2022 reeffa kaafachuuf duula guddaa bantus lolichi ganama barraaqarraa kan eegalee hanga sa'a boodaatti itti fufee ooleen loltoota mootummaa faashistii Abiy Ahimediin adabatti gochuun waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guutummaatti gonfateera. Oduu biraan ibsa adda bilisummaa Oromoo dhimma alaabaa dhaabichaa ilaalchisee kenname. Adda bilisummaa Oromoo xalayaa gaafa duwwaajaa bara 2022 gara durataa paartii Koongirensii Federaalaa Oromootti barreesseen haalli itti fayyadama alaabaa dhaabichaa seera biyyattii fi hariiroo dhaabilee lameenii tiksuun akka ta'u malu gaafachuunsaa kan yaadatamu yoo ta'u ergaan xalayaa sanaa wanti sirreeffamuu malu dhaabilee gidduutti wayita uumamu karaa seeraa naamusaa fi wal kabajuun sirreeffamuu akka qabu ibseera. Qabiyyee ibsasaa keessatti alaabichi kan adda bilisummaa Oromooti jechuun kan Oromoo miti jechuu akka hin taanee fi jechuunis kan adda bilisummaa Oromoo miti jechuu akka hin taane eereera. Seenaan dhaabichaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi seenaa qabsoo baroota 50 akka waliigalaatti walitti hidhatee waan jiruuf sanarratti utuu beekanii yookiin hin beekin atakaroo hin barbaachisne kaasuun eenyuun akka hin fayyadne ibseera. Dabalataan alaabichi kan eeggatuu fi kan tikfatu akkasumas kan kabajatu akkasumas boru abjuu keenya sanaan nu ga'u uummata bal'aa Oromooti jechuun abdii qabu ibsachaa dhaabni kamiyyuu alaabaa seenaa akkanaa qabdu abjuu fi hawwii Oromoo mul'iftu bilisummaa walabummaa fi asxaa taatee ni kabajaa ni eegas jennee amanna jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsa kenneera. Ittuma fufuun paartileen Oromoo kan biroon alaabaa kaayyoo isaanii ibsu mataa mataatti qabaachuu fi hooggantoonni isaanii akkasuma hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kaayyoo dhaaba isaanii kan itti amananii fi kan adda bilisummaa Oromoo irraa adda ta'e ittiin ibsatan alaabaa fi faajjii mataa isaanii akka qaban eereera. Akka seera biyya kamittuu kan biyya kanaas dabalatee paartileen siyaasaa alaabaa seeraan aadaa fi seenaan kan mataa isaanii ta'e kan dhimma siyaasaa kanneen akka walgahii ibsa miidiyaa hiriira xalayaa asxaa duula filannoo fi kanneen kana fakkaatan irratti kan fayyadaman ta'uu ibsichi yaadachiisuun alaabaan dhaaba tokkoo sagantaa siyaasaa fi seeraa fi heera ittiin bulmaata dhaaba sanaa keessatti ifaan caqafamee qaama hariiroo fi adeemsa paartilee biyya tokkoo masakuun raggaasifama jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsasaa keessatti eereera. Ibsichi yaada Koongirensii Federaalistii Oromoo waliin kaafne irratti wal mormii alaabaan kun kan Oromooti moo kan adda bilisummaa Oromooti jedhu tokkollee akka hin kaafnee fi uummata Oromoof ni fayyadamoo hin fayyadu jedhus akka gaaffii otoo hin kaasiin garuu dhaabni siyaasaa kamiyyuu alaabaa fi asxaa sagantaa isaa ibsuun alatti yookiin ammoo kan seeraan isaaf kennameen alatti sochii siyaasaaf akka isaa ta'etti fudhatee alaabaa dhaaba biroo fayyadamuun sirreeffamuu qaba jechuun eereera. Dabalataan uummanni keenyi alaabaatti waliin wareegamee kana bifa fedhee fi
ittiin sabummaa isaa dhaadessuu, faayatuu fi hawaasa bilisummaa isaa ibsatu dhimma itti ba'uu fi mirga guutuu akka qabu gad jabeessinee dhaamna jechuun irra deebiin mirkaneesseera. Dhumarrattis addi bilisummaa Oromoo alaabichi sagantaa fi akeeka dhaabbateef akka ooluuf kan to'achuu qabu dhaabicha caalaa uummatatti wareegamedha jechuun amantaa qabu ibsateera. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo kaayyoo bakka bu'uu fi sagantaa siyaasaa dhaabbatu akka qabuu fi qaama siyaasaa dabalatee hooggantoonni dhaabilee siyaasaa sagantaa siyaasaa alaabaan sun dhaabbateen alatti sochii siyaasaa fayyadamurraa akka of qusatan irra deebiin gaafateera. Gama dhaabichaan alaabaa kaayyoo fi sagantaa siyaasaa bakka hin buune sochii siyaasaaf akka hin fayyadamnee fi fayyadamees akka hin beekne ibsuun sanas waliif kabajuun hariiroo fi waayilummaa qabsoo akka jabeessuu fi sochii siyaasaattis tartiibaa fi sirna horaas jechuun irra deebiin hubachiiseera. Alaabaan sun akkuma ammaan tana Oromoon ofitti fudhatee akka sabaatti alaabaa isaa godhatee fuldurattis alaabaa biyya Oromiyaa fi mootummaa akka taatu gochuuf uummata waliin qabsoo isaa kan itti fufu ta'uun addi bilisummaa Oromoon irra deebiin ibseera. Adda bilisummaa Oromoo waxabajjii 9 bara 2022 Finfinnee. Godina Jimmaatti murni faashistii Abiy Ahmed namoota nagaa mana hidhaatii baasee bakka isaan jiran dhabamsiisuu maatiin isaanii FNN itti himan. Waxabajjii gaafa 8 hidhamtoonni 4 mana hidhaa keessaa dhabamuun maatiin himaniiru. Namoonni mana hidhaa magaalaa Jimmaa keessatti dhabaman tokko Muhammed Suleemaan Tafarraan Gaasuu fi Abduu Abbaa Fiixaa jedhaman kanneen haga ammaatti bakki isaan jiran hin beekamne jechuun maatiin isaanii yaaddoo qaban ibsataniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Muruutti ganda Gobbuu Sirbaa jedhamutti finxaalayyiin Amaaraa lubbuu namoota nagaa ajjeesuun dhagahame. Godinichatti garee humna badii nafxanyaa kanaan daa'imman waggaa 10 dabalatee lubbuun namoota 6 wareegamu, dubartiin tokko ammoo qaamaan yoo miidhaman mana amantaa waldaa Masarata Kiristoos jedhamu dabalatee manneen qonnaan bulaa 30 ol akka barbadeessanis dhagahameera. Kana malees horii gaanfaa 250 dabalatee beelladoota 300 ol garee kanaan saamamaniiru. Uummanni kun har'allee qeef qabeenya keenya gallakkifnee hin deemnu jechuun diina waliin kokkee wal qabee guyyaa guyyaan wareegama kaffalaa jiraachuu dhagahameera. Jiraattonni godina addaa Oromoo Walloo aanaa Baateetti maqaa waraana bilisummaa Oromoon waliin quba wal qabdan jedhuun gandoota 7 keessaa yoo xiqqaate namoota 63 ol hidhaatti guuramaa jiraachuun dhagahame. Namoota nagaa yakka tokko malee mana hidhaatti guuraman keessaa manguddoo umrii 80 fi daa'imman keessatti kan argaman ta'uu maddeen keenya mirkaneessaniiru. Waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf kanneen milishaa waliin bobba'uuf deemanii fi galaan nyaataa qophaa'uu fi namoota mataan qarshii 100 dirqamaan buusisaa kan jiran yoo ta'u, kanneen maallaqa hin qabnu jedhan ammoo hidhaatti darbuu fi doorsisni irratti gaggeeffamaa jiraachuun jiraattonni FNN itti himaniiru. Qondaalonni mootummaa godinaa fi aanaa guyyoota 3 darban walitti fufinsaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf jedhamee uummata Oromoo dirqiin bobbaasanii ajjeechaa fi hiraarsa garaagaraa irratti raawwachaa akka jirus barameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf qabanne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.